Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkaataa peejii Facebookaa maallaqa ittiin dalaguu dandeessan jalqabaa kaastanii hanga dhumatti sitingii isaa guutuu waliin karaa sirrii ta'een itti banatuu dandeessan isin barsiisa. Akkuma YouTube fi websaayitoota birarraa galii guyyaa guyyaan argatuu dandeessanitti Facebook peejii illee banatanii ji'aan hanga $200 hanga $500 argatuu ni dandeessu. Karaa salphaa ta'een akkuma hojii keessaniitiin viidiyoo gaggabaaboo fi akkasumas viidiyoolee dhedheeroo daqiiqaa 5 olii ta'e hojjetuudhaan galii mataa keessanii ji'aan argatuu ni dandeessu. Kanaaf peejii mataa keessanii akkamitti akka itti banatuu dandeessan amman isin argisiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanatti like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Amma kallattiimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale peejii Facebookaa kan mataa keenya akkamitti banatuu dandeenya, karaa sirrii ta'een akkamitti akka banatuu dandeessan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jalqabaa kaasee hanga dhumatti jechuudha. Kanaafuu aappii Facebookaa kana keessa ni seentan jechuudha. Yeroo tokkoof kilik irratti goona. Sana booda Facebookni keenya haala kanaan keessa nu seensisa. Eega Facebook keenya kana keessa dhufne as dhufne jechuudha. Tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Isteeppii kana sirriitti hordofaa viidiyoo otoo irra hin oofin jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti peejii mataa keessanii uummatu waan dandeessaniif. Tolee eega akkanatti inni isiniif baname asirratti gadi buutanii peej bakka jedhu kana ni argattu jechuudha. Peejii mataa keessanii banatuu deemtan waan ta'eef amma peej bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa jechuudha. Yoo duraan peejii qabaattan jala kanatti isiniif fidaane duraan gaa peejii Oxygen Media Network jedhu waan qabuuf jechuudha. Peejii kiyya haala kanaan jala kanatti naafide amma isin argisiisuuf immoo peejii haaraa kireet godheettiin isin argisiisaa jechuudha. Yoo duraan hin qabaanne asitti illee wanni tokko wanni inni isiniif fidu hin jiru jechuudha. Mallattoo kireet jettu tana qofa isiniif fida jechuudha. Peejii mataa keenyaa haaraa uummatuuf kireet bakka jedhu kanarra yeroo tokkoof ni cuqaasna. Bakka mallattoon pilaasiin irra jirtu kanarratti yeroo tokkoof kilik goona. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa hordoftoota kiyya. Eega akkanatti inni fuula kana qabatee isinii dhufe jala kanatti gadi buutanii jechuudha. Get started tajettu ni argattu jechuudha. Get started godhuudhaan gara fuula duraa deemtu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. What is the name of your page nuun jedhaa jechuudha. Asirratti maqaa keenya nu gaafata jechuudha. Maqaa peejii keenya kan yeroo namni sarchi godhe ittiin nu argatu jechuudha. Kan public irratti maqaa namni ittiin booda sarchi godhee nu argatu kan mataa keenya itti qabannaa jechuudha. Asirratti kireet godhannaa jechuudha. Asirratti yoo gadi buune peejii name nuun jedhaa maqaa peejii keenyaa san kan nu barbaachisu itti barreessinaa jechuudha. Isin maqaa isiniif ta'u isintu beeka. Ani amma maquma YouTube kiyyaa tokko itti barreesseen isin argisiisa. Ani amma maquma chaanaala kiyyaati itti guutu hordoftoota kiyya Oromaan jedheetuma itti haa guutu kunoo Oromaan jedheetti barreessan jira. Sana booda hordoftoota kiyya maal gootanii jala kanatti gadi buutanii jechuudha. Next ni jirti. Next gootanii gara fuula duraa deemtu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Maqaa reefuun achirratti kireet godhe sanillee haala kanaan qabatee nu dhufa jechuudha hordoftoota kiyya. Asirratti illee kun dubbistanii adda baafatuu ni dandeessanii jechuudha. Category will help people find this page in such a result you can add up to story nuun jedha. Fakkeenyaaf category sadii akka nu filatuu dandeenyu nutti maal jira jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf category kanarraa dandeettiin keessan kana sadeen keessa yoo hin jiraanne asirratti search gootanii category sadii filatuu ni dandeessanii jechuudha. Asirratti illee kun muuzikii baandii adda addaa jechuudha yoo barbaadan jechuudha. Waa hedduutu jira gaafunu akkuma argitan waa sadii nuuf fidaa jechuudha. Health beautiful illee yoo feetan jechuudha kan barbaadan ni filattu jechuudha. Ani amma kana hundaayyuu waan hin barbaadiniif jechuudha waan gara fuulduratti peejii kanarratti hojjetuuf deemu jechuudha. Dandeettii kiyya asirratti sarchi godheetiin akka inni naaf dhufu godhaa jechuudha. Nafaana bu'a. Kunoo ani amma irratti barreessee yeroon jedhu jechuudha waa baay'ee naaf fide jechuudha. Education jedhee yeroon an barreessu waa'ee barumsaa wal qabatu yeroon an asirratti jechuudha barreessu haala kanaan jechuudha. Jala kanaan jechuudha waan educationii wal qabatu jechuudha. Hundaa'u haala kanaan jala kanatti naaf tarreessaa jechuudha. Isin kan barbaadan ni filattu jechuudha hordoftoota kiyyas keessai. Ani amma education website ka jedhu kanan filadhaa jechuudha. Isa lammaffaa kana filadheetuman gara fuulduraa deemaa jechuudha. Education website ka jedhu kana irratti cuqaaseen jira jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya isin kan barbaadan hamma sadiillee filatu ni dandeessu jechuudha. Ani amma kunoo education website filadheetin jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafu jechuudha isin kan barbaadan filatu ni dandeessanii jechuudha. Ani amma kun filannoo kiyya waan ta'eef isinillee filannoo keessan asirratti eega filattanii jala kanatti gadi buutanii kireet jettu ni argattu. Kireet gootanii gara fuula duraa deemtu.
sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa asirratti qabxii lama qabatee nu dhufa hordoftoota kiyya isa tokkoffaa kanarratti fakkeenyaaf promote your product or service ka jedhu kanarratti kana jechuun hordoftoota kiyya kaampaanii adda addaatiin walitti hidhata yoo qabaatan mi'a adda addaa jechuudha gara onlaayinaatiin beeksiftanii gurguraa yoo jiraatan jechuudha promote godhaa yoo jiraatan jechuudha wanta akkasiisa yoo hojii onlaayinaa baay'inaan jechuudha kan hojjetaa jiraatan taati jechuudha maal gootanii ka isa tokkoffaa kanarra kaayyatanii jechuudha asirratti geengoo kana keessatti qalama kana dibduu jechuudha asirratti illee yoo gabbuuta maal nuun jedha hordoftoota kiyya create contact and contact nuun jedha jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf contact mataa keessanii jechuudha guyyaa yoo kan create gootan taate fakkeenyaaf viidiyoo barumsaa haa ta'u akkasumas mi'a adda addaa waanuma barbaadan jechuudha waan guyyaa mataa keessaniif harka keessaniin hojjettanii create gootan yoo kan qabaatan studio keessan keessaa kan create godhuu dandeessan qabaatan ta'e dandeettii mataa keessanii isa gadii kanarra kaayyattuu jechuudha fakkeenyaaf ani amma jechuudha ufuma kiyyaaf waan barbaachisaa ta'e hojjedhee gadhiisaa jira waan ta'eef jechuudha isa gadii kanarraan kaayyadhaa jechuudha hordoftoota kiyya asirratti gadi buutanii jechuudha kun akkuma argitan sanduuqa kana keessatti halluu kana dibdanii sana booda hordoftoota kiyya jala kanatti yoo gadi buutan koontiiniyuun jala kana jirti koontiiniyuu tajettu tana cuqaastanii gara fuula duraa deemtu sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya amma peejiin kuni reedii ta'ee jira jechuudha gara banamuutti deemaa jira jechuudha yoo barbaadan kun amma profaayila irra kaatuuf akkasumas kafar bootoo irra kaayyatuudha kana yoo barbaadan bootaallee irra kaayyachuu ni dandeessanii neekstiin jala jirti neekstii godhatanii irra dabarfatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya mi'aani ammaaf jechuudha biruman darbaa jechuudha isin yoo barbaadan profaayila yoo irra kaatu barbaadan kunoo mallattoo kaameeraa tana cuqaastanii jechuudha profaayila keessan irratti sirreeffattu jechuudha background profaayila keessanii duuballee kan taa'usan jechuudha photo cover illee yoo irra kaatu feetan kunoo isa kana mallattoo kaameeraa tana cuqaastanii irra kaatanii jechuudha duuba isaa dalagattanii jechuudha dura photo isaa dalagattanii lafa kaatanii sana booda haala kanaan asirratti create godhatu ni dandeessu jechuudha ammaaf jechuudha isinuma argisiisuuf waan ta'eef irraan darbaa jechuudha neekstiin ni jirti neekstii cuqaasee gara fuula duraa deemaa jechuudha yeroo nan neekstii cuqaasee haala kanaan fuula kana qabatee naaf dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya kana jechuun fakkeenyaaf hiriyoota keessan namoota Facebook irraa qabdan jechuudha fireendota keessan kan Facebook profaayila irraa qabdan jechuudha aappii kanarraa kan qabdan haala kanaan nama to hanga tokko kan isin barbaadan asirratti isiniif fidaa jechuudha kana yoo barbaadan isin invite friends bakka jedhu kana cuqaastan jechuudha nama barbaadan invite godhuu ni dandeessan affeeruu ni dandeessanii jechuudha yoo affeeruu hin barbaanne jala kanatti gadi buutanii next tajirtu ni jirti next cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha nama affeeruu waan hin barbaadiniif next godeen gara fuula duraa deema sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa hordoftoota kiyya asirratti jechuudha qabxii lama qabatee nu dhufa jechuudha asirratti illee kunillee fedhii keessan jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf asirratti page notification on your profile nuun jedha hordoftoota kiyya kanaafu jechuudha isa kanallee sanduuqa kana ni bantu jechuudha haala kanaan jechuudha haala kanaan sanduuqa kana ni bantu jechuudha jala kanatti illee yeroo gadi buutan maal argatu jechuudha fakkeenyaaf yoo akkanatti isiniif cufamee dhufee ni bantan yoo akkanaan banaa jiraate akkasumatti dhiiftanii jechuudha yeroo baay'ee banaa dhufaa jechuudha asirratti illee yoo gadi buutan hordoftoota kiyya maal nuun jedha marketing and promotional emails about your page nuun jedha jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf gurgurtaa adda addaa jechuudha gara onlaayinaatiin jechuudha yoo beeksisuu barbaadan jechuudha peejii keessan irratti jechuudha isa kana ni bantu jechuudha yoo barbaadan ni bantu yoo barbaadan ni cuftuun kun garuu osoo bantanii baay'ee gaariidha jechuudha haala kanaan eega kanatti kun filannoo keessanii haala kanaan eega kana xumurtanii jala kanatti gadi buutanii dan jettaniin sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan isiniif dhufa jechuudha asirratti maal nuun jedha kun akkuma argitan welcome to your new page nuun jedha bakka gara peejii haarayaatti dhuftee nuun jedha hordoftoota kiyya okay amma eega inni haala kanaan nuu fide jala kanatti gadi buune start ka jettu ni argattu start gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda hordoftoota kiyya akkuma argitan amma jechuudha barbaadaa jira jechuudha asirratti amma waan inni nu gaafatullee kallattiin kan waliin guunuta nafaana bu'a kana yoo barbaadan isin ni guutanii yoo barbaadu baatan birallee darbuu ni dandeessanii neekstii gootaniituma gara fuulduraa deemtu jechuudha isa lammaffaa kanallee hordoftoota kiyya neekstii gootaniituma gara fuulduraa deemtu jechuudha yoo barbaadan asirratti x kana gootanii bira darbuu ni dandeessanii jechuudha emoojii adda addaa jechuudha yeroo peejii bantan jechuudha yeroo namni laayikii isiniif kennuuf deemee paatanii keessan jalatti jechuudha waan adda addaa jechuudha kan dhufu yoo hin barbaanne x gootanii bira darbitu yoo barbaadan immoo next bakka jedhu kana cuqaastanii gara fuuldura deemtu jechuudha hordoftoota kiyya sana booda haala kanaan dhumarratti dan nuun jedha jechuudha asirratti dan gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha haala kanaan jechuudha ni barbaadaa jechuudha kun akkuma argitan amma asirratti reefuun tana profaayila waan irra hin kaayatiniif haala kanaan nutti dukkaneessaa jira ni eeggana jechuudha amma inni nu banamu konneekshina kiyyaa dadhabaadha waan ta'eef
Naboota hordoftoota kiyya haala kanaan nuuf banamaa jechuudha. Amma haala hin eegamneen jechuudha. Haala gammachiisaa ta'een jechuudha. Peejii mataa keenya kireet godhannee jirra jechuudha. Kun akkuma argitan amma followarri isaa laayikiin isaa zeeroodha jechuudha. Kan reefu achirratti kireet goone sun maqaa keenyallee haala kanaan asirratti nuuf fidaa jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan salphumatti peejii mataa keessanii isinilleen isteeppii kana hanga dhumatti ilaaltanii peejii mataa keessanii banatu ni dandeessu jechuudha. Asirratti illee daashboordii isaas keessa seentanii ilaaluu ni dandeessanii jechuudha yoo barbaadan jechuudha hordoftoota kiyya. Say dashboard bakka jedhu kanarratti cuqaasuudhaan gara fuula duraa deemtanii jechuudha. Daashboordii isaa keessa seentanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Peejii keessan jechuudha. Kun amma haala kanaan nuuf banamee jira jechuudha. Peejii banannee akkamitti maallaqa irraa dalagatuu dandeenya kan jedhu hordoftoota kiyya maallaqa akkamitti akka irraa itti dalagatuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo isiniif dalageetiin ture viidiyoo darbe keessa jechuudha. Viidiyoo amma iskiriin irratti isin argisiisaa jiru kana jechuudha hordoftoota kiyya kaniin qalama diimaa itti isiniif mare kana seenatti chaanaala kiyya keessa seenatti akkaataa Facebook monetization itti guutan kan jedhu kana ilaalaati haala saniin guuttatuu dandeessanii jechuudha. Follow kuma takka qofaan jechuudha. Follow kuma takka yeroo inni isiniif ga'e baatii lama keessatti ji'a lama keessatti followara kuma takka yeroo argattan jechuudha. Kallatti maan guutuu dandeessan monetization guutanii akkuma YouTube fi akkuma websaayitoota biroo maallaqa irraa dalaguu dandeessanii jechuudha. Viidiyoo kana ilaaltanii hanga dhumatti yoo ilaaltan akkaataa monetization itti guutanii fi akkasumas maallaqni keessan eessatti akka galii isiniif ta'uu fi akkamitti akka keessaa itti baafatan hundaayyuu viidiyoo isiniif hojjedheen ture viidiyoo kana ilaalaati sirreeffadhaan isiniin jedha. Haala kanaan peejii mataa keessanii kireet godhatanii ji'a ji'aan galii mataa keessanii argatuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf Facebook profiiliin jechuudha 5,000 ol hordoftoota 5,000 ol hin fudhatu akkasumas dafeellee hin guddatu jechuudha. Waggaa lameellee waggaa 4-5 illee yoo harka taa'ee dafee siif hin guddatu jechuudha. Garuu peejiin jechuudha yoo banatte salphumatti guddatuu dandeessa. Nama baay'ee bira ga'a waan ta'eef namoota addunyaa kanaa guutuutu fayyadama waan ta'eef jechuudha salphumatti nama bira namoota gurguddallee wal siqunnamsiisa salphumatti guddatuu dandeessa. Deesaa jechuudha hordoftoota kiyya. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoon irra isiniif qabadee dhufelleen kan hanga ammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuu fi akka warra baratanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala Oromaan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuqaan isiniin jedha. Bakka isiniif hin ganillee komentii jalatti naaf barreessaa. Hordofaa jirtanillee fuula peejii keenya jala gadi seenuun profaayila jala linkii ni argattu. Watch now bakka jedhu cuqaastanii kallattii mangara YouTube dhuftanii bal'ina barumsa keenya YouTube irratti baratuu ni dandeessu. Akkasumas warreen chaanaala keenya lammaffaa hin beeknellee asirratti illee barumsa bareedaan isin barsiisuuf deema hordoftoota kiyya. Kanaafuu chaanaala keenya lammaffaa argatulleef asirratti chaanaalis bakka jedhu kana cuqaastanii chaanaallee Oxygen Media Network jedhu kun namni hin beekne hin jiru jedhee yaada. Inni kunillee chaanaala keenya kanallee subscribe godhaatiin nu jajjabeessaa isiniin jenna. Namoonni hanga ammatti barumsi keenya isin jala darbellee mata duree viidiyoo jedhu kanarra cuqaasu wanni hanga ammaa nu barsiifne hundinuu viidiyoon keenya keessa jira. Viidiyoon barnootaan wal qabatu hundinuu gaafiin isin gaafattan hundi keessa jira. Keessam waan barbaadan gadi deemtanii jechuudha sirreeffachuu ni dandeessa. Waan bilbila keessanii wal qabatu hundumaa asirra isiniif kaayetiin jira waan ta'eef hordoftoota kiyya. Waan as keessaa dhabdan komentii jalatti naaf barreessaa kallattiin viidiyoo irratti hojjedhee kan isiniif deebisu ta'a. Viidiyoon har'aaf qopheeffadhelleen asumarratti raawwata. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa Liibana.